akkamitti akkasitti ilmoo namaati gaafa deesseen booda deebitee haaraa taati jaartii isaa ulfa kanaaf banchareedha agartee jechoonni biyya ormaa barumsa abbaa san namni dhaalchisu eenyu haadha jechuudha haadhaatu akka barumsa abbaa san irraa fudhatan ijoollee tana hagodhu haadha jechuudha maal alhamdulillah jeen gatta gabiin duraan alaa galtu dhaabbata jirti hay maali kana jechuun keegaa duraan dalaydee dhufti amma immoo gara fuutee dalagdee fituu dandeessu jechuukeeti akin je raad akkam isa ijoolleen mana barumsaa irraa hin galle mana barumsaati galanii taphatti jiru tapha jiranii galgalaafate amma hanganaa ta'e guure taphachaa jiru akin barnoota galgaloo garanis manatti haati manaa madarasaadhaa jaan jechuun mana barumsaati haati mana barumsaa waan taateef ati ka mana barumsaa san qofarratti hin eegin isa ijoolleen galte manatti barumsa sila borummaa baratan san qo'achiisla anammoo yeroon qabu na beektaa miti kanaaf haati mana barumsaati mana keessatti jechuudha kanaaf ijoollee ta'e akka qaroomtee ijoolleen ta'e barumsaan gara fuulduraatti jabaattee akka deemtu ati mana keessatti jajjabeessuu qabdu malee mana barumsaa ofarratti hin dhiisin ijoollee waggaa xiqqoo taphattee boqonnaa sanboota manatti ol deebisii barnoota cimsi haa xiqqoo qabu taphachuu qabu bara ijoolleen boqochuu bashannanuu sammuu isaanii refresh ta'uu qaba sammuun namaa ijoollee mootii nuuyyuu yeroo tokko sammuun keenya refresh ta'u haaromuu qaba dhalli namaa haarome saniin booda karaa dalagaa isaa yookiin karaa iddoo feete deema kanaafuu isaan amma sa'aatii kanatti xiqqoo mataa isaanii kana sammuu isaanii refresh erga godhaniin booda karaa manaa galanii qo'atu jechuudha. Kana jechuun kiyya ani isaan boqonnaa dhorkee jechuu osoo hin ta'in namni maal jee qomatanii beektaa abbaan barataadha yookaan abbaan barsiisaadha maaliif ilmi isaa kun akkana barumsa laafaa ta'e beektaa sababni ilmaan haadhaatutti dhiyaate jechuudha abbaarra haadhaatti dhiyaate waan ta'eef abbaan injiinaraa miti yoo fedhe xayyaara kanaa yoo barsiise abbaan beekumsa abbaa san tokko ta'e malee hundi namaan dhaabe jechuudha si galee kanaaf barumsa abbaa san namni dhaalchisu eenyu haadha jechuudha haadhaatu akka barumsa abbaa san irraa fudhatan ijoollee tana hagodhu haadha jechuudha kanaafuu jechuu kiyya malee ijoollee boqonnaa dhorku jechuudha miti sirriidha naagaleera gabaabadhumattuu haati bu'uuraa jechuu keeti sirriidha haati waan hundaafuu bu'uura ilmoo ishii dhiiratiifis ilmoo ishii dhalaattiifis haati bu'uura ilma haati guddistee jedha garuu namni gizee nama arrabsu laa wanni akkasii hin dalagu gaafa haati seeraan abbaan haati dalagaa oolta sirriidha ana guddisuu kan qabu ilmoo kiyya eessa ooltii akkamitti qo'attii akkamitti nyaattii kana natu barsiisuu qabaa sirriidha haati bu'uura ilmoo ishiitiif anillee kana nan beekaa fudhadheetumaan kun ijoollee kiyya qo'achiisaa jira kanaaf akkasi qabamaa rakkoon qabu walan naqaa yaa qo'atanii huccuu isaanii haa jijjiirratanii saniin booda hin qo'atu mara salaam nagaa asmantai akka biirtan ala firraa qilleensa dhugite ala kanatti qilleensa fudhachaa jirra hayyee akkamiti wallahi nagaa fayyaa akkami nagaa qabdan gandaa fi warri katis namu nagaa qaban aboo maaltu nagaa jira miti konkolaataan kiyya hommaan kiyya ka fuuldura bansharee jira oggeetu siif galaga hai gommaan afura baafate akkam godha gommaan afura baafatee jira dhooyee jira gommaan akkam godha gommaan tokko ni jiraamti sunillee afura baasee jira lakka dhiibeen baasu horaa keessan jira akkam godhame deemee tan baasa qabadha malee akkam hai akkam nagaa maali makiinaan baatu warra makiinaa dhaabdee maali adda bari makiinaan afura baafatee gommaan sirriitti afura fite banchare na jalaa bachare gommaan duba futee wanni geessu ture bakka makiinaa gommaa tolchan deemee yaajoo bakka jaa deemee tuman ogeessatti fiteetanii
asumatti sirreessedhee taaksii qabadhadhee tan deemaa jiru. Gommaa jechuun Gommaan kun illee mana ni jira ture. Sunillee hafuura baafatee jira. Kanaaf deemaa jiru. amma taaksuma qabattee fira Taaksii qabadhee deemtee. deemu. Fala haa ta'u bareedaadha. Isa garaana biqiltee Anis akkanumas salaama jee ol been ayee duraan egaa waliinuu gara biraatti akka deemne jee yaadee ture. maal naguma garuu Laa nagaa malee ayee walumaan gabbaana jetti yaadee. ayee rakkoon qabu waliin adeemnu. Akkasitti hayyee. Duuba gommaan fuula duraa makiinaan bancharu fuuteetuma wanni hin geessu bakka gommaa irraa jiran hin geessu. Garaaja banteeti. Ayeeka. Bara akkasii bar silaa hagummaa afuriitii nagaya kun beekadhu hamiilee lamaati. Tana dubbiin. Tana dubbiin bakkatti na dhibbu. Konkolaataan miila namaa gaa akkaan beekutti saayikila kaayi saayikila zuufuteetuma geessu maal irraa jira waamti. Miila afurii yoo ta'e ni geessa. Kun gommaa hamiilee lamaati. Miila namaatis duuba saayikilaa mire maali makiinaan miila namaa kan biraa. Ni beektaa ati siin gad solattuu. Awwamaan hangalee miti konkolaataan bakka irraa jiran jiraati yoon beena siin keessaa irraa jirta. Maal haasaa jirtu? Nama ajaa'ibaati, nama ajaa'ibaati. Jecha dachaati dubbachaa jirtaa miti reeti. Bari isaatu. Isaaf hin galle garuu anaaf naa galeera. Ati si galee miri. Kanaafuu akkas hin jedhamu akkamitti akkas jetta? Bara waniin hangammaarra deemee dubbataa turu inni hin galleef. Akkamitti tuqee sana silaa. Nama baay'ee ka haasofni dafee hin galuufi. Kanaaf jaarsa kiyyaafis galuufi dide. Akkana jechuun kee sirrii miti. Akkamitti akkas jetta ilmoo namaati gaafa deesseen booda deebitee haaraa taati. Jaartii isaa ulfa kanaaf banchareedha agartee jechoonni biyya ormaa. Kuno agartee miti fuudha feerumti biyya ormaa karaarraa walitti dhufan dhummi isaa akka dogoggora inni qaba agartee dogoggora qabda akkas jechuun hin qabdu jaartii keetii. Jaartiin kiyyaa. Usmeen hangalee amma kana jechuun kee makiinaan gommaa miila lamaan irratti fuula duraa bancharee jechuun kee jaartii tiyya garatti fuutee ulfooyitee jechuudha duba. Wanni si hangammaa dubbaddu silaa maali? Duba waan kanaati alhamdulillah jechuun qabdu wanni fuuteef maali wanni fuuteef barati ilma kee tokko argachuudhaaf firiitii argachuudhaaf ilma namaa jechuun kan jiraadha nama jiru jechuun nama ilma ofirraa hambisee bara ati duraan bar duutee bar yoo ilmoon ta'e jiraatin namni maqaa keessa kaasu hin jiru ilmoo argachuun waan bareedaadha akkamitti jaartii tiyya jaartii gara siifuuta alhamdulillah jechuun qabda malee gommaan kiyya makiinaa fuula duraan banchareetta. Maal alhamdulillah jeen hangatta gabiin duraan alaa galtu dhaabbata jirti. Maali kana jechuun keegaa duraan dalaydee dhufti amma immoo gara fuutee dalagdee fituu hin dandeessu jechuukeeti. Ni beektaa akkaan dhaluufiin duraan fuudhan akka dalaydee fidduufi dubbiin siin galleeti. Ajaa'ibuma. Maali ati hojjettee deefiktee hin fiddu ati hojjettee hin fiddu sababa nama akkamitu yeruma akkam dhufne zabaruma akkam keessa dhufne immoo akkamitti kana yaadame nama. Karaa gaarii yaade malee wayiin karaa hamaa yaade. Ajaa'ib. Akkana jira jechuudha magaalaa kana keessatti. Kan akkana addunyaa kan guutee addunyaa irratti baatee kan akkanaati ka. Dhiira dhalaa irratti hirkattee dhalaan dalagdee isa jiraachisa. Kun obboleessoo qaan jira bar hurkee dhiirri hurkeet jaartii si jiraachisa malee dhalaan hurkiteeti miti kan. Maaliif dalagaa isiin yoo waan qaban parsantii 50 walitti fidanii jiraatu jedhani malee isumaa yoo dadhabde ishiin mana teesseeti hurkitee fiduu fi qabda kun dogoggora guddaadha akkanatti ilaalinati. Wayii siima. Dhalumaan nama hadireedii waa fiduudhiisu. Dhalaa dalagee dhalaa ammaas maalla guddaa nuti dhiirti maalla guddaa hin dalagu. Dhalaa maalla guddaa hin dalagu jiru. Saniifuu hadireedee fidu isin nuti teenyeetuma nyaannee huccuu teenye uffannee shaayii jedhamu maali waan akka hin balleessinani. Awwa nama ajaa'ibsiisa. Ati nama ajaa'ibsiisaa. Wayi isinii baasa qabaa'u. Namni meemma fakkeenyaaf uummata akkas gaafadhame itti dhalaate wajjin dhalanne ati fakkeenyaaf yoo obboleettii ta'e namni fuudhee hoggaa isin garaa qabdu jechuudha. Hoggaa isin gara fuudhe hadar butee akka adeemtu kanatti gommaan fuula duraa barbancharee makiinaati yoo guje mee obboleettii ta'e sitti dhaga'amu ati fakkeenyaaf sitti dhaga'amu. Ani isiin ajaa'ibsu jira warra dhaga'amu ni isiin ajaa'ibu irratti jira waan. Egaa ani amma dabbata hin qabu dubbii dubbadhaan kan. Aboo dhageeffadhu. Ayyee. Isiin tun ta'arraan tan atiif jalaa qabdu ta'arra kana jetteen tun dubartiin ummaateetis haadhateetis. Si gede obboleettiitis haadha ilma keetiitis kanaaf biyya namaa kana keessa jirreettanii addunyaa dhumtu tanaaf addunyaa fiixees ta'arra jirtu tabaruun jirre tanaa jecha hoggaanii fi haadha mana keetii gommaan irra bancharee garaa sii qabaanaan akka akkana jettu taate
kanaaf akkana jechuun qabdudha kanaafuu ati yoo nama kana taate arraboota saayibummaan diiyaabetesis dhaabbachuu qabdiin jaan yoo waan kaarraan dhaabban Hai. Maal jedhata? saayibummaan diiyaabetesis arraboota nama kana saseen Hayyee. nama maatii isaa nagaa wajjin jiraatee ilmaan isaa horatee guddifatee jiraatoo sasee malee nama dubartii fuudhee hoggaa isin garaa goote tan ari'ee ta biraa gabbaasee deebi'ee ta biraa fuudhu tun gara fuunaan kalaas tun bancharti jettee hulaa biraa dheettee dhadhooytee ta biraa barbaadatu yoo akkana taatu taate ati saayibummaan diiyaabetii arraboota dhaabbachuu qabdi. Maara qabu sun wanta tuus tabiraatti fida ammallee dhalaa bash dhalaa 99 bani raafatte way cikirtiin gurin bo haatu biyya kana isii fide amma wanni isgaafadhu akkuma keetitti akkuma nama tokkotti hojjedheetuma warra keenya keessaa jijjiireetti biyyarraa baatee dhufte ani hin finne ifiin dhufteeti saniifuu waan zamanni fideeti akkasiiti kana narra laaleen saayiba kiyya abooti saayibummaan akkanaa tun arraboota naaf ati jidduu jiraachuu hin qabdu yoo rabbis qaceelte yookiin kaan nageetti. Kuni aboo jaarsa namaatu balleessuudhaaf deema. Kuni hiriyyaa mati mana kanatti fidinani kan. Maali kun kana daba qabne jaartii ulfoofteen akkaneera. Dhalaa 99 jechaa jira mati. Kana kun dhiira akkanaati ka. Ijoollee biyya Arabaa, dhalaa biyya Arabaa jedhee dhalaalee baay'ee kan maqaa isaanii xureessaa jiru agartee kashlabbee akkanaati. Kuni kashlabbeedha hiriyyaa. Duuba amma garatti fuudhirti. Mee ammaan tana isii tana. Daawwannummaan dubartiin biyya Arabaa kana keessa jirtu. Itti ilmoo abbaa yookaan ilmoo firraa baasuudhaan taduutuu fi tanuma akkasitti ilmoo firraa fuutee darbitee biraa deemtu ta'a gartee ilmoo gosaa abbumee qaa wali qabattee wanni deemtuu fi illaa waan akkana tanaa jira jechuudha. Kana kuno kana ilmoo abbaan qabne kan dhalaa baay'ee. Ati ammani beektaa isiis laa michiyoo sana. Nan beeka jaartii isaa akkamitti nan beeka. Meegaa ati amma wanni jiru. Geelee taate warra magaalaa kanaatu beekana waa'ee kanaa qubaan qabu kunoon makiinaa miilatu makiinaatu gommaan irra bajjaree jechuudha kun arraa dhagahu xiyyaaniti kana rabbummaa furmaata haa godhu jireenya biyya inni akka haasaa jabanaa fakkeesseti abshaalummaatti fakkaatee takka taasaa agartee namni sammuu hin qabne waan kashalabbeen haasoftu abshaalummaatti fakkaatee haasaa jira gadis kun sadarkaa isaa gadi buusa haasofna arraboodhaan kun mana xiyyaa miti qarqara xiyyaa oboo hin qabu. Suri daba umman qabu. Ajaa'ibuma boo akkanatti dhalaa baqa gadi rakasheeshanii gadi buusanii sadarkaan humti dhalaati fi biyya kanatti iskeeliin dhalaa akkanatti biyya Arabaa keessatti gadi buusaa dhugaan mataan dhukkubsa waaqayyo bichaan nuufis laphee haa kennu warra dhiiraatiifis laphee haa kennu jechuudha keessattuu warri biyya Arabaa deeman kun amma meeqaatamatu akkanatti akka jaarsa keenya hin dhabne jedhanii ilmoo ofirraa baasne jedhanii biyya ormaa keessatti meeqaatamatu du'a meeqaatamatu lubbuu ofiishii dhaba kanaafuu deemeeti nan gorsa akkuma taate deessee isas ta'ee nama biraatis ta'ee yoo rabbiin guddisee guddisiif malee ilmoon baasetteetis lubbuu ishii dhabuun ulfaatadha waaqayyomti ishii waliin haa ta'u miidhaqeeti nan maal akka jettu gaafadha. Akkam nagaya? Bayya. Jirta? Tay. Konta. Maaliif abadde? Numaan jirtu. Akkamiin? Jireenyi haalli qilleensaa akkamiin? Nagaya wanni hundi alhamdulillah numaan jirra gaa'una jireenyi bareeda. Jaarsi kee akkamiin? Nagaya qaba. Jiruun akkamii? Jiruun bareeddu isaa irras darbanii si fidan. Tasuma dhufe har'a odumanii itti yaadiniin ka'ee dhufe wanta si ajaa'ibbeessa. Ummaatiin adiidha. Anis numaan jira kun alhamdulillah. An kanarraa feet fayyaadha. Nagaya alhamdulillah numaan jira kaa. Arra dhuftee na gaafachuun hedduu natti tolee jira. Warri jaarsi kee mana keenya dhufeet. Warri kee akkami jennaan maalan nagaa qaba konkolaataa kiyya gommaa fuulduraatitu na jalaa ciise jedhe. Maal jechuu isaati?
Na jalaa ciisa jechuun dalagaa hin danda'u jechuudha ka. Kanaafuu ati baay'ee sitti hin cinqamiiniti abbaan mana kiyyaayyuu akkamitti dubartiidhaan akkana jettaan jedhee loleeni. Kanaaf agarte jireenyi biyya ormaa namni nama ciniintee ilaaltu waan ta'eef wanta si mudateef hundaan obsa qabaachuu qabda. Ilmoon immoo ni guddatti. Ilmoota akka morma keetii jechuudha. Kanaaf hundumaayyuu hin cinqamiiniti haala jiruun itti deemtee guddista. Inshallah ya rabbi. Kanaafuu ati biyya ormaa jirta ilmoon takka immoo maamotii ofirraan baasisa settee deemtee lubbuu keetii sin dabarsiini wanta rakkattee hundumaaf lakkoofsi kiyya waan si bira jiru si bira jirra si gargaarraa yoo si waliin jiraate jiraate yoo si waliin jiraachuus baates ilmoota nan baasettee lubbuu keetii sin dabarsiini wanta jiru si gargaarraa si gaafannaa waan rakkoo jiruuf bilbila nu bilbilii kanuma ergaa sitti himuufan dhufe akka ati immoo irra caalatti lubbuu kee dabarsineefani waan rakkattee hundumaafuu si bira jira badhuuf si qofaaf oduun ta'in dubartoonni baay'een sababa kanaatiin lubbuu isaanii dabarsaa waan jiraniif atillee isaan keessaa takka akka hin taaneefan akka haftuufan kana sitti mee abshiri homaa rakkoon qabu waan hundaanuu si bira jira fayyaa ta'e naa bilbili yeroo na barbaaddetti. Yalla fayyaa ta'e. Haa galatu. Siin gaggeessaa daaphu. Sirraa hin bana. Bilbili. Ayyee wala garraa. Ayyee dhageessa.